ergaa boonaa gabee mee mudannoo jireenya keetii keessatti maal ibsitameti haala kamiin immoo biyyarraa baatee haala kam keessa dabarta waa'ee biyyaatii irraa yookaan mee maal ana akkasumatti hordoftoonni na hordofaa jirtan warroonni YouTube shaggaa dhugaa jalatti argamtan hundi keessanuu akkuma na hordoftanii ani boonaa jedhama akkasuma dhaloonni kiyya baalee ganda gindir jedhama akkasuma yeroo biyya kanarraa bahu biyya kiyyarraa bahu mudannoo hedduu arge mudannoo biyyaan baa hedduu arge akkasuma yeroo tokko hiriyaa kiyya tokkotu jira hiriyaa kiyya wajjiin gara bahara kana deemuu eegalle deemnee yeroo jennu hiriyaa kiyya kana waliin waa baay'eetu mudate deemnee Adaamaa gara Adaamaa kanaan dhaynee yeroo dhaynee jennu achirraa makiinaa yaabbannee gara Harar deemne akkasuma Harariin keessatti yeroo nu magaalaa tana maqaan isii Awwadaa yeroo nu dhaynu Awwadaa keessatti yeroo sanitti manni algaa gizee nu dhufnu naannoo sa'aatii tokkooti akkanaatti fakkaate manni algaa cufamee jira. Manni algaa yeroo cufamee jirutti anaa fi goddanyaan kiyya kun ammas waan taatee akkasuma osoo biyya keenya irraa baanee osoo waan ala bullee jiru. Ala akkamitti yeroon sun roobuma keessa dhoqqee keessa cicciife. Dhoqqee keessa cicciife. Waan akkanatu jechuudha haga biyyarraa bahee waan akkana na mudate achirraa na mudate achirraa hiyyaane yeroo yaane jenne bariitee akkana gizee deemnee jenne Baabbilee jedhanii Harar keessa Baabbilee jedhanii keellaa Baabbilee kan jedhamutti achirratti nu qabanii poolisiin nu qabanii makiinaa amma fakkeenyaaf makiina karaa deemtu kana jira makiina karaa deemtu kanatti waan jirtuuf makiina karaa deemtu waan jirtuuf booda makiina kanatti dhufanii gara Adaamaa nu qajeelchuuf yaalanii ufduuba nu deebisuuf of duuba nu deebisuuf yaalanii garuu isaan milkooyne namoota baay'ee walitti qaqqabanii namoota Sumaaleen achitti walitti qaqqabdee namoota baay'ee Adaamaa nu deebisuu yaalanitti akkasuma makiinaa nu korkisanii turani makiinaa kanarraa jechuudha makiinaan biyya keenyatti ispaaltii biyya keenyaa suni tarba qabu qaba yeroo kana anaaf goddanyaan kiyya walii gallee Aysuusii deemaa jirtu tana tabararaa jirtu tana gudaan guddoo sanitti gizee dhufte irraa utaale walumaa gallee jechuudha. Akkasumatti lukaayaanee harkaa uriinee baane lukaayaanee gaara hedduu keessa osoo nyaata tokko nyaatiin osoo deebinutti jirtu akkasitti baanee gara bahaaraa yeroo gayuu baane Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's hate. La Djibouti illee hin geenye Sumaalee keessatti biyya isaan maqaan isii Najaraa badde xiqqoo biyya isaan keessatti qabanii goddanyaa kiyya kana na harkaa deebisanii ana immoo carraan kiyya na godhee dallaala walitti makamee gara bahaaraa imale. Gara bahaaraa yeroo imaletti akkasuma ani birrii namaa buusantu jira yeroo sanitti birrii san naa buusanii warri keenya naa buusanii jennaan akkasiin gara Yaman jee. Yaman keessa yeroo sanitti harbiin yeroo san jirti harbiin baay'ee jirti yeroo san jalqabame yeroo san waan jalqabamee fi baay'ee karaan kun ciccitee Suudiin xiyyaaraan dhoyitee baay'ee miidha jira akkuma san qayyi masqalii ka duraan nama fuutu baay'ee nama fuutu baay'ee rakkanne deebonnee gara deemuu dhabne akkasitti mudannoo hedduu jechuudha namoota ijoollee biyya keenyatu baay'een Yaman keessa jiranii waa Yaman keessa jiranii fi ijoollee tana iyyaafannee sababa saniitiin ijoollee saniitti hin dhayne ijoollee san biratti hafuura baafan yeroo sanitti jechuudha. Argeef ammoo ka argeef hin beeka jechuudha nama tokko hin cinqitii nama tokko hin cinqitu dooreen tuni namni ka itti cinqamu jira ka itti bahaarra ka'e jira waan taateef sanirratti doonii sanirratti illee baay'ee wannoo taane baay'ee miidhamne jechuudha. Doonii yeroo baay'ee irra nu deemte sa'aatii yoo gad xiqqaa ta'e sa'aatii hedduun irra deemtu guyyaa sadii akka naannoo guyyaa sadii irra deemtu bahara kanarra jechuudha. Akkasiin hin baane osoo nyaata tokko nyaatin mudannoo akkasiitiin dhiifamaa wajji gidduun addaa si kutaa warroota fakkaataa keetiitii warra amma boodas gara biyya alaa kana deemuudhaaf imala yaadaniif maal dhaabta? Cinqaa karaa kanaa agartee jirta? Haga nama tokko jechuudha haga mudannoon tokko na mudatetti
wanni an nama kana dhaamu jechuudha hiriyoottan tiyya yookaan ammoo hordoftoota shaggaa dhugaa yookaan ammoo YouTube shaggaa dhugaa keessan hordofanii mudannoo kiyyarraa waan hin dhaamuuf akkasuma warroonni karaa kana deemtan karaa haaraa kana namoonni deemtan baay'ee if qoxobaa jechuun barbaade karaan bahaaraa akka duraanii fi kan ammallee garaagarummaa qaba akkasuma waa baay'ee jira ajjeecha jira du'u jira akkasuma xiyyiitiin si dha'u jira biyya seera hin qabnetu jira akkasuma mudannoo bada jira jechuudha karaa kana jechuudha garuu an yeroo sanii fi mudannoon na mudate waan akkana hiriyoota tiyyaan ammoo hordoftoota na jalatti argamanii na hordofaniin mudannoo kiyya kan mudannoo isinii argadhee isinii kenne kuni ittiin fayyadamaa jedhaan. Dhaamsi kee dhaamsa bareedaadha akkasuma mudannoon kee namoota hedduudhaaf fakkeenya ta'a jennee yaadna akkasuma namoonni karaa kana deemee argee hamma tokko ni beeka jedhee yaada. Kanaaf erga Yaman dhuftanii booda amma keessa deebisa erga Yaman dhuftanii booda haala akkamiin gara biyya Saudi Arabiyaa imaluu dandeessa? Ani yeroo sanitti beekta obboleessa kiyya tokkotu biyya Saudi Arabiyaa kana ture obboleessa kiyya kanatti bilbiladhee obboleessa kiyya kanaan na fuudhi jedhee eegas obboleessi kiyya sun illee na fuune hiriyaa kiyya kanaan amma yeroo akkana jenne hiriyaa kiyya kana Yamanitti wal argine Yamanimatti carraa wal nu argisiisee bilbilaan jechuudha hiriyaa kiyya kanaan gisee wal argine bakka dalagaa kan jiran tokko jira bakka san deemne hin dalaganne gara baatii lama akkana dalaganne yeroo turre amma anaaf hiriyaan kiyya kun illee tawakkalannee yaana jedhan jechuudha birri hin qabna ijoollee teenya tokkotu achi turte jira namoonni baay'een bes birrii nu kennanii nu yeroo sanitti birrii baay'ee hin dalaganne waan taaneef waan daaran yookaan ammoo uffata uffannu yookaan ammoo uffata uffannu hin qabna bitanne itti qajeelle yeroo jennu akkasumatti hin deemne gisee jennu algahaar jedhanii karaa algahaar jedhantu jira namoonni algahaar huduuda irratti argama iyyaane makiinaan achiin geenne yeroo geenne jennetti akkana guyyaa tokko yeroo oolle jenne galgala irratti huduuda cabsine jennee deemne huduuda irratti yeroo nu hin cabsine jennee deemne ada jarattiin guyyaa nu duuhaa oolte nu qabdi hiriyaa kiyya kana nama lama bichatu nu keessa hafe warroon waliyyaani gara nama 15ti hiriyaa kiyya kuni ana hiriyaa kiyya kana ijoollee waliin jiru illee walumaan qabanne akkasuma yeroo deemne jenne amma makiinaa tana keessa makiinaa wannoo tana jechuudha Isuusii xiqqoo tana argite shabkii qabdi gubbarraan shabkii qabdi jechuudha Isuusiitu shabkii qabdi shabkii tana keessa osoo nyaanni hin jirre osoo dhugeetiin hin jirre aduun akkasitti jirtu aduu biyya kanaan beekta guyyaa lama moo sadii nu washaa guyyaa sadii moo meeqa nu washaa shurxaan suuti akkasuma hiriyaa kiyya tokko ka'amma wajjin deemnu kuni akka hiriyaa kiyyatti anta maafi koofa Allah jedhee anta koofa Allah wala koofa ana jedheen afaan arabaatiin na sodaatamoo rabbi sodaata jedheen akka afaan arabitti anam afaan arabitti si hiike afaan oromooti waan si hiike ana sodaatamoo rabbiin sodaata jedheen mucaan kiyya hiriyaan kiyya kun illee beekta nama faxinatii qabu inni immoo dama duraa dhufee arabii arabii illee beeka nama qara illee jechuudha nama arabii illee beeka afaan itti utaalee koofa Allah jedheen nama sodaadhu rabbii tokkochaa malee jedheen hiriyaa kiyya kana nu biraa buusanii yeroo sanitti an rifeensi kiyya kun dheeraa ture anaaf hiriyaa kiyya kana illee rifeensi dheeraadha jedhe booda haala akkamiin akka booda jettanii jedhe gaadhama akkasuma yeroo sanitti mataa kiyya dheeraa ture hiriyaa anaaf hiriyaa kiyya kana illee mataa rifeensi kiyya dheeraa ture akkasuma dheeraa ture warroota nu dura ture warroota rifeensa qabu fa rifeensa qabne illee irraa haadan agasitti mataa irraa haadan jechuudha akkasuma yeroo kana argine wannoo keessan jechuudha makiinatu shabkii qabdi makiina keessan nu taasaa oolan ijoolleen kun mataa akkanatti nurraa ciranii akkana nuun jedhani akkasuma amaama wahii qaba amaama maran kanaa fi godanyaan hiriyaan kiyya kun illee jechuudha nu lamee rifeensi keenya dheeraa akka rifeensa nurratti hin argine yoo gallelee biyyi keenyatti gallelee rifeensi akka nurraan haadamnetti jechuudha balaa mee ilaali balaa rifeensa haadu rifeensa akkasii haadanii dhiisan haga qixxee kanatti jechuudha kanarratti gisee akkas jedhan hiriyaa kiyya kun yeroo maafi koofa Allah jedheen ana sodaatamoo rabbi sodaatte jedheeni rabbiin sodaate nama sodaate jedheen gabbaatan hiriyaa kiyya kana
tumaa hin jirre tuman. Sababa inni akkasii gaggaafa. Sababa inni hin jirre nama lama sadii wal qabattee ulee kana irratti cabsitee jechuudha. Kan silaa ajjeeftu jechuudha. Innillee nama dantaa jaraa qabee fi miti akkasitti xiyyiitii afaanitti deebisanii akkasitti dhahanii innillee akkasiin dubbatiin jenneen ol deebinee manatti nu naqanii yeroo manatti nu naqanii jedhanii amma mana kana keessa hammaamni shintibeetii jechuudha. Hammaama shintibeetii fi bokkeen nu bul as waluma bira jechuudha. Fincaan achitti Algahaari keessatti manni hidhaa kun yeroo nu manni kun yeroo nu duunee jennu shintibeetiin asii bootan ciisan as shintibeetiin ammoo gadi dabarsu fincaan boolluma ofii keessatti fincaanan jechuudha. Hiriyaan akkas muqayyafni hin jiru jechuudha. Marwaan hin jiru. Rihaan akkas hin jiru jechuudha. Ajaan jechuudha. Akka afaan arabiitti rihaa jedhama. Wannoon tokko jechuudha. Wanni takkateen hin jiru hin ajaa. Baay'ee ajaa. Oo yoo jette hin dubbatin qaamni keenya kuni gara guyyaa afurii achi keessa ture. Qaamni keenya kuni qoree baase akka qoree jechuudha. Ho'arraa jechuudha. Nyaanni hin jiru. Bishaan dhugiitiin hin jiru. Nyaanni takka bichaa dhufa. Yeroon suni Ramadaana naannoo Ramadaanati. Ramadaanni kalaayee jira. Seenii natti fakkaate naannoo kana. Achi kalaasi wanni takkatiin hin jirtu. Amma sheeticha ofiitti nu keessa jira. Jimmaadha sheetichi sun. Nama Jimmaati. Nama Qur'aana kanallee beeku. Maashaallah tabaarakallaa. Guyyaan sun guyyaa Jummaa ture. Guyyaa Jummaa ture. Du'aayii yeroo asrii qeebalamtu tanatu jira. Haga matti hin daganne. Asrii kana du'aayii qeebalamtu jira. Du'aayii kana isinii godha. Sheetichi kun. Du'aayii kana sheetichi kun akka baay'ee kanatti nu godhe. Du'aayii baay'ee kana nu godhe. Du'aayii kana yeroo nu godhee jedhu du'aayii yeroo asrii qeebalamtu jira. Daqiiqaa ammaa tana keessatti Jummaa sa'aatii kana keessatti hin qeebalamtu du'aayii. Du'aayii nu godhe halkan sa'aatii lamatti saanqaa cabse. Waraanni ala jira beeku. Waraanni ala jira. Silaa kan nu dhahee nu fixu. Waraanni ala jira. Amma saanqaan cabsine saanqaan mana hidhaa wal gubbaa darajaan jira. Darajaan jira waan taatee mana hidhaa kana keessatti amma hin cabsine. Yeroo cabsinee jennu cabsan kana askari rabbiin nurraa qabu wanta kan dhageenye. Awwala dhagahee dhufee nu caccabsitee nurra deemtee nu bira deemu. Mana kana argitee. Rabbiin ija nurraa qabee du'aa isaan tuqee balamee anaaf hiriyyaan kiyya kun waluma jala baafanne. An kophee harkatti qabadhee luka qullaa baafanne. Ispaaltii marra gadhiifne danqaraadha. Itti kunne anaaf hiriyyaan kiyya kun akkuma waan ajaa'ibaa akkuma rabbii kana carraa walitti dhufne waluma qabannee tarre. Waluma qabannee tarre booda yaa bullee bishaan wahii osoo deemnu halkan keessa bishaan karaachaa horiitu achitti fincaanee biraa ta'e yookaan ammoo bineensatu achitti fincaanee ta'e hin beeknu dukkan dhuguu malee ittuma gajjennee akka horii kanatti dhugne. Hin dhuyne amma deemnee danqaraa wahii duunne akka waraabessa kanatti danqaraa keessa ciisaa turre waaf jennee jechuudha. Kana keessa ciifne yeroo danqaraa kana keessa ciifnetti amma waaf jennee ciifne bishaan kanallee waraabanne amma kaane. Yeroo kaanee jennutti achi keessa oollee galgala irratti kaanee beeku. Galgala irratti kaanee deemnee mana askaraa ofiitti dhufne. Mana askaraa kanatti dhufnee askarri kun hammaa maka shintibeetii deemuu akkana nu bira geesse gommaa ofii jalatti jennaan goddanyaa fi godhanne namni tokko nu argine hin buune osoma deemne nutti bariite akkana qari'aa wahii yookaan ammoo naannoo badoo baadiyaa ofitti hin baane baadiyaa kanatti yeroo baanee jennu namoota yookaan ammoo re'ee waan akka gaalaa kan akka tiifatan argine. Yeroo arginee jennutti beeyda achi amma nama gaggaafanne ijoollee wahii araba argine gaggaafanne karaan eessa minaamin maali jedhee nu bira dalagaa minaamin jedhee hayyee isin bira dalayna nyaata nuu fida maali jennee shawwanne amma eegas osoma kana jennu yamanii wahiitti dhufe yamaniin kun itti dhayne daa'ima kana nuu kennee daa'ima xiqqoo nyaanne asumaan baya gaara kana itti kutaamin jedhe yamaniin kun karaa nutti agarsiise iyyaane amma mucaa walloo tokkotti dhufne mucaa walloo wahiitti dhufne mucaa kanaanii akkamii karaan kun eessa nu fida maali jennee bigaaraa wahiitu jira suuqa wahiitu jira suuqa san duratti deemne ijoolleen tun dhuftee Oromoodha ijoollee wallooti mucaan wallooti idee asiira maalii kana nu bicha kootta asiniin galaan nu jedhee mana ajaa'ibaa kanatti nu gale mucaan mana ajaa'ibaa kanatti nu gale gizee nu galee jedhe
يوم أرجنري كان فترة أرجن نياتا نجده سعودي يوسين جد شريعة أكيد لي نما كمتين بالبلان ما نجن أكيد خلاصي أما أكيد أول جويالا موسادين أول أفتا كأنه ميجاني وان بدو ميجاني يرو جنوتي خلاصي وان في رقم ميجاني يرو أفتا ميجاني جنوتي أكاسي أما خانة جويا سدي مو أفتا تقوله أما خانة يرو خانة جنو خانة ديمنا غارا كنا osoo gaaraan bahin kamis jedhanii osoo gaara kamis kana jira tigire jira gaara mabraa jedhanii marbaa jedhanii gaara wahitu jira tigire jira jedhanii goodanyaan kee kun namatti bilbilate hiriyaa isatti bilbilate hiriyaa isatti na fuudhi jedhanii ana ammoo hiriyaa kiyyatti illee hin bilbilanne kalaas ati carraan hiriyaa kun si fuudhi deebi jedhee wal qabuun hin taatu yoo ati hin baate yoo an qabame wal bira qabamnu hiriyaa kiyya kanaani wal jaalanna deebi jedheeni بودر يعني يكوني مشوار يابتي تري نبيرا مشوار يابتي تري كده نبيرا مشوار يابتي تري أنا اللي أسمدي الدمدي يجوا الدمدي أكاسي ديمه كمية تبى أول مرباط أنا ترى بي نالله نرجسي أوزان أرجين أوزان أم تقولين الدبتي بيرا تري ديما أولي ديما بقولين بيشال اللي جرا بوتام بدون أمته تدرر يوكان أمو أبغى تيجرين أكيد أمته كنا دررتو باي وانو نناغر وان كان تاده في انا اچي ديمه كيته جيري او مچاتو كو ارسيدا كميسي نو سون گاهين خرات ولاركي مچان كونله نمكارا كان ديمه توري وقا جا بيه كان توري في نانجني ولين ديمنه انا ما او جيدي وربانه جيري سعودي هيترو كميسي جيدي كان وربانه كاري اهي جيري وربانه جيدي جيري كده نجن عربة كانت تاها. يعني مو أكمل سيقول. عرب دي كسوني أنا في إذا كان اللي نوامه جناني بريدي بدي بنو كنّه موزي وهي نو كنّه تيمرا وهي اللي نو كنّه يرو تيمرا نو كنّه تي نو كجيل كارا نو كجيل أنا مو سبب بسني دي هلكا سن على بول تيجانه على بول هلكا سن ترى ودورات تيجي من فيديو. لا عرب دي كان رانيا تفضلني هلكا يرو كون براديمني على يرو بول تي رفع بوله هريان كي يكون نبيرا دبا اوسما رفو كارين ترين دبا انا قسمت رفع بوله تيغالي بوكي واحد دنيا كي بوله انا جسمي كي فور باي جسمي كي باي اور باي يوم بيا بابي تا وباي انا مغسي وان كان تاده انا اغسي ماكينه وهي تريلا وهي ارغدي اغسي بيا تنسي تريلا كان يا باتي جرا غرا مكه بيا مكه Masyaallah mudannoo gaariidha asumaanuu egaa hordoftoonni shaggaarugaa YouTube shaggaarugallee saayibkiraayib godhaati wal haa guddifnuu isin jenna akkasuma mudannoo jireenya goona diriirraa waa hedduu baratan jennee abdii qabna inshaallah mudannoo isaanii kana fakkaata jechuudha kanaafuu yaada keessan hanga ammaan qooddaniif guddaa galatooma isinillee yaada keessan nurraa fuudhuu fi akkasuma hordoftoonni shaggaarugaa saayibkiraayib godhuun nu jajjabeessa nu bira dhaabbadhaa kutaa lammaffaa yookaan ammoo kutaa sadaffaa walitti dacha.